Nagaan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara koo jedhu. Dooktara keessan Dooktar Naafii Adgeetuudha isin biraan gahu. Sagantaa fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffatu, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa waliigalaa, fayyaa dhibee keessoo, odeeffannoon fayyaa xiinsammuu wal qabatan akkasumas immoo dhimmoota fayyaa irratti xiyyeeffatan garaagaraa isin biraan gahaan turuun keenya beekamaadha. Egaa sagantaan keenyas dilbata waaree booda sa'a 8 hanga 9 akkasumas immoo irra deebiidhaanii guyyaa gaafa kibxataa galgala sa'a 3 hanga 4tti kan isin biraan geenyu sagantaa fayyaa Dooktara koo jedhudha. Egaa torban kun immoo keessattuu torban addaati. Duraan dursa baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan isiniin jechuun barbaada. Egaa ayyaana waggaati yeroo kanatti qophii namoonni baay'een keessan qophii irra jirtu. Firoonni iddoo garaagaraa turan, iddoo tun waliin argin turan, ollaan maatiin walitti yaa'ee yeroo inni itti waliin dabarsudha. Ayyaana waggaa hunduu waggaan si argaa akkuma jedhamu jechuudha. Egaa baay'een keessan qophii irra akkasiin jirtan quban qaba. Qophii ayyaanaatiif olii gad fiffiigaa jirtu. Dhimmoo qophii ayyaana kanaatiin wal qabatee immoo fayyaa keenyaaf immoo of eeggannoo akkamii gochuu qabna? Maaltu nurraa eegama? Maal gochuu qabna? Kan jedhu immoo waliin kaafnee ilaalla jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waggaan tokko waan salphaa miti. Waggaa tokko yookiin immoo guyyaa 365 dabarsanii waggaa tokkorraa gara waggaa haaraa arguun waan guddaadhaaf waan eebbifamaadha. Lubbuudhaan jiraattanii fayyaan keessan eegamee nagaa taatanii waggaa ga'uun waan salphaa miti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebi'uudhaanii baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan isin jechuun barbaada. Akkasumas immoo bara 2016 xumuramaa jira egaa. Baay'een keessan qophii irra jirtu, maatii keessan, hiriyoota keessan, ijoollee keessan waliin dabarsuudhaaf, ollaa keessan waliin dabarsuudhaaf walii gad fiffiigaa jirtu. Qophiin ayyaana akkam? Qophiin ayyaana waggaa. Egaa ayyaana waggaa hunduu waggaan si argaa nyaatanii dhuganii jedhu. Nyaataafis dhugaatiifis baay'een keessan walii gad fiffiigaa jirtu. Firoota fagoo jiranii wajjin kan biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranii wajjinis wal arguudhaaf baay'een keessan qophiitti akka jirtan quban qaba. Egaa ammas irra deebi'een baga nagaan geessan isin jechuun barbaada. Egaa kanuma wal qabatee dhimmoota ayyaana waggaatiin wal qabatee maal gochuu qabdu, maalirraa immoo of eeggachuu qabdu kan jedhus immoo waliin kaafnee ilaalla jechuudha. Fayyaa keenya immoo dagachuu hin qabnu. Nyaataaf dhugaatiitti gorree yookiin gammachuu qofatti gorree wantoota fayyaa keenya yookiin immoo fayyaa keenya miidhan gochuu akka hin qabnes immoo gamana waan isin beeksisuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waggaa tokkorraa gara waggaa haaraatti darbuun salphaa miti. Addunyaa kanarra egaa akka staatiksiin jirutti namoonni miliyoona 50 ol waggaatti ni du'u jedha. Kana jechuun salphaa miti. Namoota magaalaa keenya jiraatan, namoota biyya keenya keessa jiraatan, Itoophiyaa keessa jiraatan parsantii 50 ol jechuudha. Namoonni amma kuni sababa garaagaraatiin balaa tasaas ta'uu danda'a, dhukkubbii garaagaraatiin, sababa dhukkubaatiin, sababa dhibeewwan garaagaraatiin, sababa balaa garaagaraatiin lubbuun isaanii kan darbu jechuudha. Isinis immoo guyyoota 365 yookiin waggaa tokko dabarsitanii nagaa fayyaadhaan utuu lubbuun keessanii darbin nagaa taatanii baga bara 2017 geessanis jechuun barbaada. Mee gara sagantaa keenyaatti gallaa tun galin dura mee addunyaa kanarraatii wantoonni lubbuu namaa dabarsan yookiin immoo akkasumas immoo biyya keenya keessattuu waa'ee biyya keenyaa akkam ilaalla. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti wantoonni lubbuu namaa dabarsan yookiin dhibeewwan lubbuu namaa dabarsan kan namni akka dur baay'inaan godhu maal fa'i? Top 10 kan jedhu yookiin immoo sadarkaa tokkootti hanga 10 maalidha kan jedhu waliin kaafnee ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu sababan dhibeewwan garaagaraatiin daa'imman xixiqqaarraa jalqabee hanga sadarkaa gurguddaatti lubbuu namoota hedduu kan galaafatu yookiin lubbuu namoota hedduu kan dabarsu sadarkaa tokko hanga 10tti kan jiran maal fa'i eenyu fa'i isaan kan jedhu waliin kaafnee ilaalla jechuudha. Daataan kun daataa dhaabbanni fayyaa addunyaa bara 2019 yookiin immoo WHO'n baasedha. So daataa dhaabbanni fayyaa addunyaa baase kan irratti hundaa'uudhaan mee maaltu lubbuu namaa dabarsaa of eeggannoo akkamii immoo gochuu qabna kan jedhu haayilaayitirii daqiiqaa muraasaaf kaafnee waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu sadarkaa tokkorraa faaratti kan jiru lubbuu namaa dabarsuudhaan sadarkaa tokko faara kan jiru neonatal conditions kan jennu biyya keenya keessatti yookiin immoo dhibeewwan daa'imman baatii tokko gadi yookiin immoo daa'ima reefu dhalatan baatii tokko gadi sadarkaa tokko faara jira jechuudha. Daa'imman baatii tokko gadi lubbuu isaanii kan dabarsu dhibeewwan garaagaraati. Fakkeenyaaf amma dhibeewwan infekshinii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo daa'imman yeroo dhalatan ukkaanfamanii dhalatu. Baay'een keessan ukkaanfamee akkas ta'ee sababii daa'imni ukkaanfameef opereeshiniin hojjetame sababa daa'imni ukkaanfameef lubbuun isaa darbe kan jedhu dhageessanii ta'uu danda'a. Kana jechuun prenatal asphyxia jenna jechuudha kana.
kunniin lubbuu namaa dabarsuu danda'a. Kan biraan immoo infekshinii daa'imman kana keessatti kan infekshinii sombaa fa'aa akkasumas immoo infekshiniiwwan garaagaraa sepsis kan jennu kana dabalatee daa'imni ukkaamamuu. Kan biraan immoo daa'imman umurii malee yookiin immoo yeroo malee dhalatan. Kana jechuun maallaa keessattuu akkuma beekamu baatii 37 gaditti torban 37 gaditti kan dhalatan daa'imman torban 37 gaditti dhalatan yeroo malee dhalatan jedhamu. Sakaanis immoo bakka garaagaraa sadiitti qoodni ilaalla jechuudha. Daa'imman baatii torban 37 gaditti dhalatan kunniin fakkeenyaaf hamma torban 28 torban 30tti kan dhalatan jiraachuu danda'u. Kunniin rakkoo garaagaraatiif saaxilamu. Rakkoowwan dhibeewwan garaagaraatiif rakkoowwan sammuutiin wal qabatan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo infekshiniidhaafis dafanii saaxilamu. Dhibeewwan kan biraaf illee dafanii saaxilamu waan ta'eef lubbuun isaanii darbuun carraan lubbuun isaanii darbu kaan irraa ol kaa'adha jechuudha. Kanaaf rakkoon fayyaa daa'imman baatii tokko gadii sadarkaa tokkoffaatti lubbuu daa'imman baay'ee kan dabarsu keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa kana hambisuudhaaf immoo namni kamiyyuu egaa dubartiin tokko daa'ima ishee baatii 9 garaatti baattee akkasumas yeroo lubbuun isaa darbu baay'ee xiqqoo nama rifaasisa. Kanaaf of eeggannoon godhamuu danda'u keessaa tokko mana yaalaatti hordoffii ulfaa gahaa ta'e gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif dhibeewwan baay'een isaanii yeroo mana yaalaa dhufan yookiin hati tokko hordoffiidhaan mana yaalaa dhuftu qorannoowwan garaagaraa hin godhamu. Fakkeenyaaf infekshinii yoo ta'e qorannoowwan garaagaraa hin godhamu laaboraatooriidhaan kan godhaman jiru. Dabalataan immoo altiraasaawundiin illee daa'imni sun fayyaalessaaf fayyaalessa ta'uu dhabuu isaan ilaalama. Akkasumas immoo umurii daa'ima sanaallee kaalkuleet gochuudhaaf yookiin immoo ilaaluudhaaf gadameessa keessatti hin gargaara jechuudha. Kanaaf hordoffii ulfaa gochuun akkasumas immoo wantoota yeroo ulfaa godhamuu qaban gochuu fi godhamuu hin qabne irraa immoo of eeggachuudhaan at least daa'imman kanneen baraaruun ni danda'ama jechuudha. Mana yaalaa naannoo keessan jirutti hordoffii ulfaa seeraan gochuun baay'ee gorfama jechuudha. Mallattoo garaagaraa immoo fakkeenyaaf hamma mallattoon hamoo ta'an jedhaman yoo isin irratti mul'ate dubartoonni ulfaa fakkeenyaaf dhiiguu garmalee qaamni hollachuu akkasumas immoo bishaan gubbee yeroo malee dhangala'uu mataa dhukkubbii garmalee kan qoricha kan akka fakkeenyaaf parastaamoonii fa'aa fudhatanii yoo isin ittiin fooyya'u ta'e ho'ina qaama olaanaa kana kanneen fakkeenyaaf hamma waan hin daa'immanii dhahannaan daa'imman yookiin immoo daa'imman egaa gadameessa keessatti nama dhidhiitu yoo inni hir'ate kan kanaan duraarraa yoo hir'ate yookiin immoo yoo dhabame hatattamaan mana yaala deemuun barbaachisaadha jechuudha. So kana gochuudhaan wantoota yeroo hordoffii ulfaa godhaman gorsa ogeessi fayyaa isiniif kennu akkasumas immoo wantoota irraa of eeggachuu qabdan irraa of eeggachuudhaan kan hambisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa akka biyya keenyatti sadarkaa tokkoffaadhaan namoota baay'ee kan galaafatu keessattuu daa'imman baatii tokko gadii kan galaafatu dhibee kan akka ta'e gamana waan isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Sadarkaa lammaffaarratti kan laallu lubbuu namaa kan balleessu lubbuu namaa kan galaafatu keessaa tokko lower respiratory tract infection jenna. Kana jechuun infekshinii ujummoo qilleensaa gara gadi jiranii fi sombaa. Infekshinii sombaa keessattuu nimooniyaa kan jennu yeroo ammaa kana lubbuu nama baay'ee galaafata. Daa'imman dabalatee geessotas jechuudha. Egaa infekshinii sombaa sadarkaa qaba. Sadarkaa hamaa rasiivar nimooniyaa kan jennu yeroo ga'utti baay'ee nama lubbuu namaa dabarsuu danda'a. Kanaaf isaaf illee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa infekshinii sombaa yeroo jennu nimooniyaa kan jennu baakteeriyaadhaan yeroo baay'ee daa'imman irratti karaa vaayirasiidhaan daa'imman sababii vaayirasiirraa kan ka'edhuma. Baay'inaan immoo baakteeriyaal nimooniyaa kan jennu yookiin immoo sababii baakteeriyaadhaan kan namatti dhufu infekshiniin sombaa baay'ee hamaa yoo ta'e lubbuu namaas dabarsuu danda'a jechuudha. Egaa mallattoo isaa akkuma beektanii mallattoo qufaatii jiidhaa ta'e qufaa akkii qabu akkasumas immoo qilleensa gara keessaatti yeroo fudhatan nama waraanuu tokkosaatii yookiin immoo ho'inni qaama namaa ol ka'uu kunniin dafanii arganuu sadarkaa hamaa irra ga'u dafanii qilleensi namatti hanqachuu yookiin immoo qilleensi afurri namatti cituu sababa kanarraan kan ka'e akka filannootti kan godhan dafanii arganu jechuudha. Keessattuu daa'imman irratti yeroo isaan arganan lapheen isaanii keessa seenee kan ba'u dafanii afura baafachuu afuritti ciccituu akkasumas immoo qufaa jiidhaa garmalee akkasumas immoo ho'inni qaama olaanaa mallattoo kanaati jechuudha. Egaa infekshiniin sombaa sababii garaagaraarraan kan ka'e namatti dhufuu danda'a. Karaa qilleensaatti daddarbuu danda'a akkasumas immoo kallattii biraatiinis fakkeenyaaf amma mana keessatti fa'aa nyaata fa'aa bilcheessuu yookiin immoo keessa indoor cooking kan jennu kunniin dhibeewwan garaagaraa namoonni qabanis kanaafis saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf infekshiniin sombaas lubbuu namaa dabarsuudhaan biyya keenya keessatti kan beekamu jechuudha. Akka
ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa beeksisutti. Kanaaf mallattoo amma sirriitti beekan hubachuudhaan of eeggannoo gochuun gaariidha. Kanuma wal qabatee waan dubbachuu barbaadu infekshinii sombaa wal qabatee gaafa namni qofa qorraan naqabe yookiin immoo qorraan nadhee jedheetu namni qoricha qorraa jedhee faarmaasii tokko tokkorraa yookiin immoo even sadarkaa baadiyyaatti immoo hanga sadarkaa suuqiitti gurguramutti geera jechuudha. Kanneen fudhatan baay'een isaanii jiru. Kun dogoggora. Tokkoffaa dooziin isin fudhatan suni dooziin sun gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo ollaa keessanii yookiin naannoo keessanii namni tokko fudhateef sinis immoo fudhachuu hin qabdan jechuudha. Kanaaf mana yaalaa deemtanii qorannoo isiniif godhamee raajii ka'uu dandeessu. Qorannoon dhiigaa isiniif godhamuu danda'a. Akkasumas immoo mallattoo isinirra jiruun ogeessi fayyaa tokko isin ilaalee somba keessan illee qilleensa somba keessan keessa galuuf ba'ullee ilaalee qoricha isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo qorichi yeroo isiniif kennamu guyyaa 3 ta'uu danda'a, guyyaa 7 ta'uu danda'a, guyyaa 10 ta'uu danda'a. Qorichi yeroo isiniif kennamu fakkeenyaaf guyyaa 2 gidduutti waan isinirraa dhaabeef yookiin immoo qufaan waan isinirraa dhaabbateef guyyaa 3 gidduutti waan dhaabbateef bakka fayyeera jettanii qoricha kan addaan kutuus immoo hin qabdan. Qoricha isiniif kenname yeroodhaan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha yookiin baay'ee gaariidha isin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma baakteeriyaa yookiin immoo infekshinii ujummoo qilleensaa garaagaraa yookiin immoo sombaa irratti wanta isiniif kaa'uu barbaade kana fakkaate jechuudha. Inni kan biraa sadarkaa sadaffaa irratti kan argannu torban yeroo darbe torbanoota darbe keessa waa'ee kana irratti bal'inaan haasa'aa turreerra. Diarrheal disease kan jedhamu. Kana jechuun garaa kaasaa. Yeroo amma garaa kaasaa jennu garaa kaasaa hamaan lubbuu namaa balleessuu keessatti gahee guddaa taphata. Garaa kaasaan salphaarraa jalqabee hanga sadarkaa hamaatti nama geessuu danda'a. Fakkeenyaaf garaa kaasaa hamaan koleeraa baay'een keessa dhibeen koleeraa bakka garaa garaatti ka'ee lubbuu namaa baay'ee yeroo balleessu jedhamu dhageessanitti ta'a. Ibin garaa kaasaan hamaa mataan isaallee lubbuu namaa dabarsaa jechuudha. Kanaaf salphaatti ilaalu miti. Garaa kaasaa hamaan yookiin garaa kaasaa yoo isinirra ture garaa kaasaa yoom isin jalqaba akkuma kanaan dura isinitti himee wantoota godhamuu qaban gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf egaa ammas of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef waggaa haaraadha jettaniis immoo keessattuu dhumarratti isinii kaasii naasonna waa'ee dhimma waggaa haaraa kana wajjin wal qabate. Garaa kaasaa kanarraa of eeggachuuf immoo maal gochuu qabna kan jedhu akkuma yeroo darbe isiniif kaasaa ture qulqullina harkaa qulqullina meeshaa itti nyaannu eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina harka keenyaa qulqullina meeshaa itti nyaannu eeggachuu mana funcaanii yeroo deemnu fi yeroo baanu qaama harka keenya saamunaaf bishaaniin sirriitti qulqulleeffachuu. Nyaata immoo bilcheessuudhaan nyaachuu fakkeenyaaf amma nyaata qulqullina nyaataa immoo sirriitti eeguu. Qulqullina nyaataa sirriitti eeguun barbaachisaadha. Bishaan immoo bishaan qulqulluu ta'e dhuguu. Fakkeenyaaf bishaanni yoo qulqulluu hin taane immoo kiloorinii yookiin immoo wantoota garaagaraa keemikaalli itti naman jiru. Dabalataan immoo bishaan danfisanii dhuguunis immoo tarii bishaan sana qulqullina isaa yoo shakkitanii danfisanii dhuguu akkasumas immoo keemikaalota garaagaraallee itti naquun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nyaata nyaattan immoo nyaata keessan immoo bilcheessanii nyaachuu. Qulqullina naannoo keessanii fakkeenyaaf immoo wantoonni garaagaraa naannoo keessan kan jiru naannoo manas ta'uu danda'a naannoo jiraattanis ta'uu danda'a qulqullina naannoo keessanii fi qulqullina meeshaa itti nyaattan illee eeguun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kan biraan immoo bakkeetti bobba'uu dhiisu bakkeetti bobba'uu bakkeetti udaanuu dhiisu jechuudha. Bakkeetti yeroo bobba'anii egaa paarasaayitoonni garaagaraa raammoleen garaagaraa akkasumas immoo infekshiniiwwan garaagaraa namni tokko harkaan yookiin miillaan fuudhee dhufee yommuu itti bu'utti yookiin gara afaan isaatti fudhatu daa'imman keessumaa daa'immanis kanaaf saaxilamuu danda'u waan ta'eef kanaaf qulqullina naannoo eeguun akkasumas immoo bakkeetti bobba'uu dhiisuun illee boolla yookiin immoo akkasumas immoo mana fincaanii fayyadamuun kan hojjetame fayyadamuun ni gorfama jechuudha. Kana gochuudhaan garaa kaasaan kun egaa salphaa fakkaachuu danda'a lubbuu namaa dabarsuudhaan biyya keenya keessa sadarkaan irra jiru sunitti miira akka daataa dhaabbanni fayyaa addunyaa bara 2019 baasitti jechuudha sadarkaa sadaffaarra jira. So kana gochuudhaan ilaalamuu of irraa of dhorkuu yookiin immoo of eeggachuun ni danda'ama jechuudha. Mee sadarkaa arfaffaarratti kan argamu maali lubbuu namaa kan dabarsu biyya keenya keessatti jennee yoo ilaalle istrookii baay'een keessan yeroo biraa waa'ee istrookii irratti keessummaa isiniif qabadde dhiyaadheen bal'inaan irratti haasofna. Garuu haayilaayitii isaa isinitti himuudhaaf istrookii yeroo jedhamu maalidha? Istrookiin kuni gama fayyaatiin bakka lamatti qoodne ilaalla. Hemorrhagic stroke and ischemic stroke jedhamu. Kana jechuun maalla dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu yookiin immoo dhiigni gara seelii sammuu deemu hir'achuu jedhamee ilaalama yookiin immoo cufamuu. Egaa dhiigni gara sammuun keenya akkuma beekamu dhiigni keenya onnee keenya irraa maddu dhiigni onnee irraa maddu yookiin immoo dhiigni onnee irraa darbatamu egaa karaa ujummoo dhiigaatiin sammuu keenya bira deema. Maaliif sammuun keenya hojii isaa hojjechuudhaaf yaadachuudhaaf yaaduudhaaf
keemikaalota garaagaraa qaama keenyaaf barbaachisan maddisiisuudhaaf maal barbaada? Dhiiga barbaada. Sababni isaas immoo dhiiga kana keessa waan garaagaraatu jira. Nutrientiin yookiin immoo sammuudhaaf akka soorataatti kan gargaaran wantoonni baay'een isaanii achi keessa jiru waan ta'eef dhiiga barbaada jechuudha. Karaa dhiiga kanaatiin sammuu keenya bira deema akkuma argaa jirtan jechuudha. Suuraa viidiyoodhaas argaa jirtanii sammuu keenya dhiigni gara sammuu keenyaa deemu sammuu keenyaa fi nyaataa fi soorata isa barbaachisu akkasumas immoo wantoota barbaachisu qabatee deema jechuudha. Egaa strookii irratti maallaa keessattuu hemorrhagic stroke kan jedhamu iddoonni baay'ee akkuma argitanii iddoonni fakkeenyaaf amma gara sammuu kan deemanii hiddi dhiigaa onnee irraati gara sammuu fuudhee deemu achi booda iddoowwan xixiqqaa ta'an immoo kutaawwan sammuu garaagaraatti yeroo isaatti qoodaman argina jechuudha. Egaa iddoonni xixiqqoo kana keessatti yeroo iddoonni kunniin dhiitaan yookiin immoo dhohan yookiin immoo citanii hemorrhagic stroke jedhama. Yeroo isaan citanitti yookiin immoo yeroo isaan dhohanitti maaltu ta'a jechuudha. Sammuu keenya keessatti akka dhiigu gochuudhaani fakkeenyaaf yeroo baay'ee qaamni namaa paralyze ta'uu yookiin immoo qaamni namaa laamsha'uu dubbachuu dadhabuu hanga sadarkaa lubbuu namaa dabarsuutti illee ga'uu danda'a. Maaliif argansuu keenya kan to'atu waan qaama keenya hundumaa kan to'atu sammuu keenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal godha jechuudha yeroo kanatti namni tokko akka inni lubbuun isaa darbu gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo iskimiik stroke kan jennu sababa garaagaraan kan ka'e ujummoon dhiigaa cufamuudhaanis ta'uu danda'a. Sababoota garaagaraan kan ka'e dhiigni gara sammuu deemu dhaabachuu yookiin immoo xiqqaachuun iskimiik stroke kan jedhamu fiduu danda'a jechuudha. Maaliif hanqinni dhiigaa yeroo mudatutti seelonni sammuu keessa jiran maal ta'a deemu jechuudha du'aa deemu jechuudha. Egaa strookiin lubbuu namaa dabarsuudhaan sadarkaa arfaffaarratti akka argamu asumaan isin hubachiisuun barbaada. Egaa mee wantoonni strookii namatti fidan gabaabsinee ilaaluudhaaf fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa hin to'atamne dhiibbaa dhiigaa yoo qabaatan yeroo yerootti ilaalamu akkasumas immoo qoricha sirriitti hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu dhiibbaan dhiigaa hemorrhagic stroke yookiin immoo sammuu keessatti dhiiguu fiduu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef tamboo aarsuu dhiisuu, alkoolii baay'inaan dhuguu dhiisuu akkasumas immoo dhibeewwan sukkaaraa hin to'atamne baay'een isaanii rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'u. Ulfaatinni qaamaa gar malees immoo rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan to'achuun hin danda'amu jechuudha. Dhibeen strookii jennu kuni lubbuu namaa balleessuudhaan addunyaa irratti yookiin immoo biyya keenya keessatti sadarkaa arfaffaarratti argama jechuudha. Mee inni shanaffaan immoo maali kan jennu immoo ischemic heart disease jedhama. Kan jennu dhibee onnee jechuudha. Dhibeen onnee baay'eedha. Dhibee onnee keessaa immoo maalidha? Dhibee onnee hanqina dhiigaarraa dhufu yookiin immoo dhiigni maal jedhanii isin ibsuu danda'a? Ischemic heart disease jechuun egaa onneen keenya akkuma dhiiga raabsitu maal barbaaddi? Dhiiga immoo ofii isheen barbaaddi. Wadda onneen keenya dhiiga maal gooti? Dhiiga qulqulluu hin taane gara sombaa geessiti. Dhiiga qulqulluu ta'e immoo gara qaama keenyaatti facaafti jechuudha. Hojii hojjechuudhaaf maashaawwan onnee keenyaas akkasumas seelonni onnee keenyaa hojii isaanii kana hojjechuudhaaf dhiiguma raabsuu kan hojjechuu fi isaan mataa isaanii dhiiga barbaadu jechuudha. Maaliif dhiiga kana keessa nutrientiiwwan garaagaraa yookiin immoo annisaa kan kennuuf yookiin immoo soorata seelii onnee keenyaaf kan barbaachisu achi keessa jira waan ta'eef maal ta'a jechuudha hin barbaadde jechuudha. Akkuma isinitti himee maal barbaaddi? Dhiiga barbaaddi jechuudha. Dhiiga. Coronary artery kan jennu karaa sanarraatiin ujummoon dhiigaa onneedhaaf dhiiga gumaachuudha. Dhiiga barbaadde jechuudha. Sababa garaagaraadhaan kan ka'e hiddi dhiigaa gara onnee deemu kun yookiin immoo onneedhaaf soorata kennu kun cufamuurraan kan ka'e sababa garaagaraadhaan kan ka'e ta'uu danda'a. Cufamuurraan yookiin dhiphachuurraan yookiin immoo sababa garaagaraatiin miidhamuurraan dhiigni gara onnee deemu yoo hir'ate maal ta'a jechuudha? Onneen keenya dhiiga raabsuu dadhabdi. Onneen keenya immoo yommuu isheen dhiiga raabsuu dadhabdu immoo maaltu ta'a? Sammuun keenya, kaleen keenya, tiruun keenya, qaamoleen keenya kan biraan dhiiga gahaa argachaa jiran jechuudha. Maal dabalatee? Somba keenya illee dabalatee. Yeroo kanatti namni tokko lubbuu namaa balleessu yookiin immoo orgaan kun akka isaan feel ta'an yookiin immoo akka isaan dadhaban akkasumas lubbuu namaa akka dabarsu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunis sadarkaa akkuma amma ilaalaa jiruun sadarkaa shanaffaarratti lubbuu namaa dabarsuun biyya keenya keessatti beekamaadha jechuudha. Ebaluu akkasumatti akkuma tasaa du'eedha yeroo baay'ee yookiin immoo laphee kana dhukkuba jedhee achumaan dhukkubsatee du'e kan jedha yeroo jiru namoonni baay'ee. Kun bal'inaan ammas immoo waa'ee onneedhaan wal qabatee yeroo biraa keezii kanarratti naasofna. Dhibee onnee fi ischemic heart disease kan jennu kanas waliin kaafnee haasa'uu dandeenya jechuudha yeroo biraa. Egaa gabaabaadhumatti immoo kan ammoo ofirraa to'achuuf maal kan jedhuuf immoo ulfaatina qaamaa sagantaa ta'e qabaachuu, dhiibbaan dhiigaan keenya akka inni to'atamu gochuu,
haala nyaata keenyaa sirreessuu keessattuu immoo namoonni coomaaf zayita garaagaraa kan baay'inaan of keessaa qaban nyaachuun egaa kolesterooliiwwan kunniin akka isaan dhaqanii ujummoo dhiigaa cufan gochuu danda'a waan ta'eef ulfaatina qaamaa sagantaa ulfaatina qaamaa dhaabbataa ta'e qabaachuu akkasumas immoo maal jechuudha nyaata keenya immoo haala nyaata keenya sirreessuudhaan sochii qaamaa sagantaa ta'e torbanitti yeroo 5 daqiiqaa 30 gochuudhaan kanneen to'achuun danda'ama. Egaa wantoonni to'achuu hin dandeenye yommuu jiru fakkeenyaaf hamma umurii wajjin wal qabatan umuriin baay'ee yommuu deemus namoonni baay'een rakkoo kanaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin iskimik heart disease kan jennu kana kun immoo dhibee onnee kana to'achuu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan yookiin sadarkaa ja'affaarra kan jiru balaa konkolaataati. Bakka garaa garaatti sababii balaa konkolaataan eebaluu du'e lubbuu amma kana darbe lubbuu amma kana du'e kan jiru dhagaa walla baay'ee geenya. Balaa konkolaataa gaafa rabbi yookiin waaqayyo sinaa oolchu. Balaan konkolaataa hamaadha. Balaan konkolaataa lubbuu namaa balleessa. Maali? Lubbuu namaa tasatti balleessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu konkolaachiftoonni. Konkolaachiftoonnis akkasumas immoo namoonnis of eeggannoo gochuun seera tiraafikaa hordofuudhaan oofuu. Namootaaf yookiin namoonni konkolaachistoonni yeroo namoota feetanii deemtan kana namoota hedduu achi keessa akka jiran akka hin daganne jechuun barbaada. Of eeggannoodhaan konkolaachisuu, qalbiidhaan konkolaachisuu. Akkasumas immoo namoonni immoo yeroo seera tiraafikaa eeguudhaan daandii qaxxaamuruun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun lubbuu namaa balleessuu keessatti guyyaadhaa guyyaatti dhagaa oolla waan ta'eef waan nuti guyyaa guyyaatti dhageenyu jechuudha. Inni torbaffaarra jiru cirrhosis of liver jenna yookiin immoo liver cirrhosis jenna. Dhibee tiruu hamaa kan ta'e yookiin immoo sababa tiruun namaa madaa'u irraa kan ka'e saayiziin isaa xiqqaachaa deema. Hanga sadarkaa maalitti geessa jechuudha? Hanga sadarkaa tiruun dadhabuutti geessa. Tiruun dadhabee jennaan immoo sababa garaagaraatiin tiruu wantoota garaagaraa oomisha, pirootinii, inzaayimiiwwan garaagaraa oomisha, qaama keenya akka barbaachisu, qaama keenya keessaa immoo akka warshaa qaama keenyattis kan tajaajilu jechuudha tiruun keenya. Kanaaf tiruun yommuu dadhabutti egaa wantoonni garaagaraa nama tiruun isaa dadhabee feeltii argitaniittu maal akka fakkaatu mallattoo akkamii akka irratti argamu. Kanaan dura sagantaa keenya yeroo darbee keessa ni kaasee haasa'u jira. Egaa vaayirasiin tiruu keenya miidhuu danda'a. Sababii alkooliirraan kan ka'e tiruun keenya miidhamuu danda'a. Ulfaatina qaama olaanaadhaan kan ka'e tiruun keenya miidhamuu danda'a. Isin galee miti. Kanaaf tiruu keenya wantoonni miidhan wantoota hedduudha jechuudha. Kanaaf dhibee tiruu kana fakkeenyaaf keessattuu vaayirasiin tiruudhaaf yeroo yerootti ilaalamu. Kan biraan immoo mallattoowwan akka dadhabbii garmalee yookiin qaamni keessan keellootti jijjiiramu, iji keessan keellootti jijjiiramu ta'uu danda'a. Nama dadhabbii yeroo dheeraa kana yoo qabaattan yeroo yerootti ilaalamuunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa kan biraan immoo vaayirasiiwwan tiruu vaayirasiin tiruu sababa garaagaraan kan kee namatti dhufa. Karaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabneen, nyaata qulqullina hin qabneen yookiin immoo meeshaawwan fakkeenyaaf hamma lilmee fa'aa waliin qooddachuudhaan kanaan namatti darbuu danda'a. Keessattuu yeroo ammaa immoo kan baay'achaa jiru non alcoholic fatty liver disease kan jennu. Sababa ulfaatina qaamaarraan kan ka'e sababa haala jireenyaa baay'ee sochii hin qabnerraan kan ka'e dhibee baay'ee fidaa jira kunis. Kan biraan immoo alkooliin beektu alkooliin tiruu keenya baay'ee miidha. So alkooliin baay'ee hamaadha. Baay'ee of eeggadhaas jechuun barbaada. Inni kan biraan egaa inni sadarkaa 8ffaa irratti ilaallu baay'een keessan kan beektan tuberculosis kan jennu yookiin immoo dhibee TB'dha. Dhibeen TB maal akka ta'e beektu yeroo garaagaraatti kallattii garaagaraatiin bifa miidiyaanis hin dubbatama. TB'n egaa somba keenya qofa osoo hin taane akkuma beekamu baakteeriyaa sababii baakteeriyaan kan ka'e kan dhufudha. Infekshinii baakteeriyaati. Maayikoobakteeriyeem tuberculosis kan jennu jechuudha. Maayikoobakteeriyeem kan jedhamu gosa baay'ee qabu isaan keessaa baay'inaan maayikoobakteeriyeem tuberculosiin koomanii waan ta'eef ni kaase. Egaa sababii garaagaraadhaan kan ka'e namatti dhufuu danda'a akkuma isinitti haala jireenyaarraan kan ka'e akkasumas immoo namoota dhibee kanaan qabamanii wajjiniin bakka tokko keessa taa'urraan kan ka'e yookiin immoo namoonni dhibee kanaan qabaman namatti daddabarsuudhaan. Egaa mallattoo garaagaraa qaba qofaan torban lamaaf oliif yoo isinirra ture ulfaatinni qaama keessanii yoo hir'ate ho'ina qaamaa yoo qabaattan fedhiin nyaata keessanii yoo hir'ate halkan yommuu raftan sin dafqisiisa yoo ta'e kun mallattoo dhibee TB ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalamuun daranyoo sombaa yookiin immoo TB ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalamuun gaariidha jechuudha. Egaa dhibeen TB sadarkaa hamaarra ga'e jennaan kalee keenya miidhuu danda'a, sammuu keenya miidhuu danda'a, akkasumas immoo somba keenya illee miidha waan ta'eef lubbuu namaa dabarsaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhibee kanaaf of eeggannoo gochuun gaariidha. Qoratamuu akkasumas immoo qoricha siniif kenname immoo
akka ogeessi fayyaa yookiin immoo akka hakiimni isiniif ajajetti fudhachuunis immoo hin gorfama jechuudha. Inni kan biraa egaa inni salgaffaarra jiru dhibee sukkaaraati. Egaa waa'ee dhibee sukkaaraa yeroo biraa qabanne isiniif dhiyaanna. Dhibeen sukkaaraas kan hin to'atamne baay'ee lubbuu namaa balleessuu keessatti gahee guddaa taphata. Dhumarra kan jiru congenital anomalies kan jennu yookiin immoo rakkoo uumama caasaa qaama daa'immanii yeroo dhalatan congenital anomalies jedhama. Kunis immoo lubbuu namaa balleessuu keessatti biyya keenya keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee lubbuu namaa wantoota lubbuu namaa dabarsan biyya keenya keessatti sadarkaa tokko hanga 10 jedhu isiniif kaasee haasa'an ture. Kanan kaasee kana naasa'eefis of eeggannoo akka goonuufi. Waggaa dhufus immoo 2018 immoo dhufnee akka wal agarruuf hundumti keenya jechuudha. Maaliif sababa of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e yookiin sababa of eeggannoo gochuu dhabuurraan kan ka'e namni kamiyyuu miidhamuu hin qabu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo nurraa barbaachisu waan gochuu qabnu gochuudhaani dhibee kanarraa of eeguu dandeenya jechuudha. Egaa ammas immoo qophii ayyaanaatti utuma jirtanii immoo dhaggeeffachaa jirtu baay'een keessan akkami maaltu qophaa'e waamicha nu waamaan dhufna irratti argamna. Nan dagatina isiniin jechuun barbaada. Maatiin wankoo kanneen ETV Afaan Oromoo hordoftan akkasumas immoo sagantaa Doktara koo hordoftan ammallee nu waamuu akka hin daganne isiniin jechuun barbaada. Egaa ayyaana kana wal qabatee immoo waa muraasan dubbadha. Egaa yeroo ayyaana kana gaariidha ayyaanni. Namni bakkee garaagaraa irra dhufee yeroo wajjin taphatu yeroo wajjin haasa'u fayyaan egaa fayyaan hawaasummaallee waan tokko waan ta'eef jireenya hawaasummaa yeroo namatti tola. Maatiin wal argee wajjin yeroo taphatu waliin haasa'u baay'ee namatti tola. Garuu immoo kanuma keessa immoo yeroo akkas akkasii yeroo ayyaana akkas akkasii wantoonni garaagaraa nama mudatu. Isin galee miti. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Wantoota fayyaa keessan miidhaa irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu nyaataaf dhugaatiidhaan wal qabate. Baay'een gaa nyaatina hin dhuginaa isiniin jedhu nyaadhaa. Hin dhuginaa jechuun bishaan dhugaa jechaan jira. Kaan immoo yoo dhuguun dhiistan ta'e xiqqeessitanii fayyadamu. Garuu wanta dubbachuu barbaadu nyaachuuf dhuguun gaariidha. Garuu fayyaa keenyaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nyaata garmalee nyaachuunis hin gorfamu. Namni tokko garmalee yeroo nyaate baay'ee isin dhiphisuu danda'a. Keessattuu namoota dhibee garaachaa qabaniif baay'ee hamaadha waan ta'eef. Dhibeen garaachaa amma yeroo baay'ee yeroo ayyaana namoonni keeziiwwan nu bira dhufan keessaa tokko dhibee garaachaa garaa kaasaan akkasumas immoo namoota maal qabanii namoota cirracha hadhooftuu yookiin immoo infekshinii hadhooftuu qaban akkasumas immoo balaawwan waan kana arfuun anamman gaammaatti yeroo ayyaanaa galee arga keessaa wantoota meeqa dhufa tokkoffaa garaa kaasaa namoota dhibee garaachaa qaban lammaffaa cirracha hadhooftuu yookiin immoo namoota cirracha hadhooftuu yookiin immoo infekshinii hadhooftuu qabanii fi balaa garaagaraa balaa tiraafikaas ta'uu danda'a wal rukutaniis ta'uu danda'a wal dhiiksaniis ta'uu danda'a namoonni baay'een yeroo isaatti dhufan keeziiwwan kana arfan irratti baay'inaan of eeggannoo gochuu irratti waa muraasa haasa'uu barbaada. Tokkoffaa irratti nyaata nyaattan nama gammachiisuuf jettanii yookiin immoo namni bakka natti gadda jettanii garmalee nyaatina humnaa ol nyaachuun hin barbaachisu yookiin illee xiqqeessanii xiqqoo fudhatanii nyaachuun gaariidha. Beekamaadha egaa ollaa keenya nyaadhaa namni nyaadhaa dhugaa jedha wal gurshaa namni waliin nyaata as waamicha na waame jedha mana haadha beeluu mana abbaa beeluun deebi'an hundumtu deemee nyaata. Nyaachuun gaariidha garuu xiqqeessaati nyaadhaa isin jechuun barbaada. Maaliif garaacha keenya irratti yeroo loodii baay'isuutti dhibee garaachaadhaaf galgala sana dhukkubsachaa buluu fiduu danda'a. Nama haqqisiisuu ta'uu danda'a. Galee miti. Kanaaf nama isaa dabalataan immoo keessattuu namoonni cirrachaa dhooftu qabdan. Wanta yeroo baay'ee gaa baay'inaan coomaaf zayitiin hin baay'ata waan ta'eef coomaaf zayitiin yeroo kun heddummaatu maal ta'a namoota daayijestiin ta'u waan ta'eef keessattuu namoota dhibee cirracha hadhooftuu qaban akkasumas immoo hadhooftuun isaanii keessaa baay'ee rakkisa dhukkubbii garmaleedhaa fi indaayijestiin yookiin immoo nyaanni isaan nyaatan sun daakamuu fi dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee of eeggannoo gochuunis namoonni akkasii baay'ee of eeggannoo gochuu qabu isin jechuun barbaada. Inni kan biraan egaa jalqaba irra dubbadheera garaa kaasaadha. Nyaanni isin mijeessuu dhiisuu danda'a. Nyaata qulqullina hin qabne bakka garaa garaas yeroo nyaattan garaa isin kaasuu danda'a. Garaa kaasaan kanaaf jalqaba dursanii of eeggannoo gochuu harka keessan dhiqachuu yommuu wanti kun sin mudate mana yaalaa tattamaan kottaa akkasumas immoo dhangalaawwan ammasittiin dhangalaawwan mana keessa ORS fa'aa kan mana keessa dhabuun gaarii miti. Calistanii faarmaasii irraa qoricha bitachuu irraa immoo kottaati ilaalama. Yoo baay'ee isin irratti immoo garaa kaasaa garmaleedhaaf saaxilamtanis immoo mana yaalaa tattamaan fiigdee dhufuun gaariidha jechuudha. Mana keessan keessattis immoo wantoota dhangalaawwan fayyadamuun akkasumas immoo ORS kanas fayyadamuun gaariidha. Wantoota mi'aa immoo yeroodhaaf hooldi gochuu jechuudha.
Egaa inni kan biraan immoo dhimma dhugaatii wal qabate egaa alkoolii namoonni baay'een alkoolii dhugu hanga sadarkaa of wallaaluutti hanga sadarkaa machaa'anitti kun immoo nama wajjin walitti nama buusa tokko nama walitti nama buusa balaa garaa garaatiin nama saaxiluu danda'a keessattuu namoonni konkolaachistan balaa hamaaf saaxiluu danda'a namoota kaanis immoo balaa konkolaataaf saaxiluu danda'a. Kan biraan immoo dhibee garaachaaf illee yookiin immoo hamaa dhibeen garaachaa namoota qaban illee ittuu hammeessuu danda'a. Kan biraan immoo namni tokko yeroo machaa'u waan baay'ee keessa galaga. Machaa'ee waan garaa garaa gochuu danda'a. Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabneef saaxilamee dhibeewwan daddarboo ta'aniif saaxilamuun HIVs akka hin daganne, hepatitis Bs akka hin daganne jechuun barbaada. Keessattuu baay'ee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asumas ni kaasuun barbaada jechuudha. Kan biraan balaawwan garaa garaa kaan irraati baay'ee of eeggannoo gochuun akkuma isinitti of eeggannoo gochuun gaariidha. Balaan garaa garaa nama mudachuu danda'a, balaan garaa garaa nama mudachuu danda'a waan ta'eef kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'immaniifis immoo keessattuu daa'immaniifis immoo of eeggannoo gochuun baay'ee gaariidha. Daa'imman dagatamuu qaba. Yeroo ayyaana kana daa'imman kun hin dagatamu, daa'immanis dagatamuu hin qabani. Kana gochuudhaan of eeggannoo gochuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif guyyaa tokko yookiin immoo sa'aatii 24 darbuuf jettanii fayyaa keessatti miidhaa geessisuu hin qabdan yookiin immoo lubbuu keessatti miidhaa geessisuu hin qabdan jechuudha. Of eeggannoodhaan waliin yookiin immoo wanta fayyaa keessan hin miine, wanta isin miine yookiin immoo wanta dhiibbaa kan biraa keessa hin galchine wanta isin miine yookiin dhiibbaa kan biraa keessa hin galchine gochuu qabdu jechuudha. Kana gochuudhaan fayyaa keessaniif of eeggannoo guddaa gochuu dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammas ayyaana booqa birraatti seenaa jirra. Irreechi guddaanis immoo gara fuuldura keenyaatti kun nutti dhiyaateera. Ayyaana gurguddaawwan 2-3 kabajna jechuudha. Yeroo kabajnuttis immoo of eeggannoo gochuudhaan baay'ee of eeggannoo cimaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Ammas irra deebi'een jedha baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan ayyaanni kun ayyaana nagaa waggaan haaraa kun waggaa gammachuu waggaatti fayyaan keessan eegamu akkasumas immoo hawaasummaadhaan dinagdeedhaan amantiidhaan kallattii hundumaa itti cimtanii karoora hojii haaraa keessanii baafattanii kan ittiin of jijjiirtanii maatii keessanis naannoo keessanis biyya keessanitti jijjiirtan isiniif haa ta'u jenna. Gara caalu immoo fayyaan dhabinaa. Yoo fayyaa dhabdan immoo nu bira kottaa jenna. Fayyaan dhabinaa isiniin jenna. Yoo fayyaa dhabdan immoo nu bira kottaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan guyyaarraaf qabadde isiniif dhiyaadde kana fakkaata isinitti hin dheeressu sagantaan qophii ayyaanaati. Bashannanaa taphadhaa qophaa'aa isiniin jechuun barbaada. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabinaa.